Dargaggoo Amaanu'eel Taammanaa godina Wallagga Bahaarraatti kan dhufe. Amaanu'eel gargaarsa Waaqayyo isaaf taasise akkas jechuun dubbata. Ani muka yaabbadhee utuun qoruu mukarraa kufee baay'ee miidhameen of wallaale. Mucaan ana waliin ture iyyee nama naaf waamee an of wallaalee waanan tureef ariitiidhaan gara hospitaala magaalaa Naqqamteetti na geessan. Hospitaalli magaalaa Naqqamtees amma danda'an na yaaluun hin dandeenyu jechuun gara hospitaala Phaawulos magaalaa Finfinneetti riifariinaaf barreessan. Riifariinaaf barraa'e kana qabadheen gara hospitaala Phaawulos deeme. Hospitaala Phaawulosis ogeessonni jiran na yaaluun baay'ee sodaatanii baataan ilkaan kee waliin guutummaa guutuutti cabeera. Funyaan kees cabee har'aba kee irratti gadi bu'ee jira. Kanaaf ogeessi nurra caalu hospitaala Kooriyaa irraa dhufee si yaaluu qaba jechuun ogeessa hospitaala Kooriyaatiin naaf waaman. Amma kana hundumaa an of wallaalee of hin beekun ture. Obboleessa koo na yaalchisaa turetu natti hime. Ogeessi hospitaala Kooriyaatii dhufes guutummaa afaan koo keessa ilkaan koo waliin amma qoonqoo koo keessaatti baqaqsanii na yaaluun shiboo sibiilaan naaf hidhan. Yeroo kanatti an guutummaa qaama kootu miidhame waan ta'eef of danda'ee deemuu tasumaa hin danda'u. Afaan koos gonkumaa hin dubbatu ture. Nyaatas tasumaa hin nyaadhu. Dhangala'aan illee yoo qallisame malee afaan koo yeroo sanatti walitti cufamee waan tureef tasumaa naaf hin seenu ture. Haala kanaan utuman gidirfamuu baay'ee utuun rakkadhuu maatii koon qabameen gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa dhufe. Namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyees naaf kadhatan. Ergasii maaltu isaaf ta'e? Guutummaa isaa inni dhugaa ba'aa afaanuma isaarraa dhageenya. Daawwadhaa. Asai mukarraa kufe kufee maal ta'e? ilkaansaatu baataasaa cabeennaan hodhan. Maal gochuu hin danda'u? Waa nyaachuu hin danda'u, dubbachuus hin danda'u. Hidhameera. Eewu maqaan kee? Amaanu'eel. Amaanu'eel. Maal ta'e arrabi kee? Afaan koo hodhameera. Kottu. Keep watching. This brother fell from a tree and his teeth are joined together and since he has the Spirit of God is touching him